Ashamaa harka fuudhee kabajamoo fi jaalatamoo hordoftoota koo nagaan koo kabajaa fi jaalala bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Nagaan fayyaan jaalallii fi gammachuun bakkaa fi mana isin jirtanitti biyya isin jirtanitti qe'ee isin jirtanitti isin waliin haa ta'u isiniif haa baay'atu isin biraa hin dhabamin isiniin jechuun jaaladha hunda keessaniif. Egaan kabajamoo fi jaalatamoo hordoftoota koo warreen maatii naaf taatanii maatii koo taatanii na waliin jirtan hundi keessan galanni keessan guddaadha galanni keessan dachaadha kuuwwanis koottaa maatii oliif haa taanu isiniin jechuun ergaa koo guyyaa har'aa keessa jira. Egaan kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti wanta akka ergaattis akka mooyuu wanta nam tokko hubatee nama biraa hubachiisuuf yaalu tokkotti isiniif dhiyeessaa jira. Viidiyoo kana keessatti wanta nama tokko yookaan isa ishee qofa fayyadu osoo hin taane hunda keenya wanta fayyaduu fi wanta baay'ee murteessaa fi barbaachisaa ta'e tokko as keessatti isiniif dubbachuu barbaade jechuudha. Egaan keessattuu viidiyoon kun kan fayyadu obboleeyyan keenya biyyoota alaa kamiyyuu keessa jiran viidiyoo kanarraa fayyadamoo ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun kan of keessatti qabatu meeshaa walitti meeshaa baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'e gatii baay'ee salphaa fi gatii xiqqaadhaan biyya alaa biyya arabaa kam keessatti iyyuu argachuu kan dandeenyudha jechuudha. Yaa ta'utii meeshaan kun biyya keenya keessas hin jira garuu immoo biyya keenya keessa haa jiraatu malee gatiin dachaadhaan wal caala jechuudha. Biyya alaa keessatti gatii baay'ee salphaa ta'een meeshaa bareedaa fi nama kamiiniyyuu biratti jaalatamaa fi barbaachisaa kan ta'ee fi akkasumallee biyya keenya keessatti immoo gatii isaa baay'ee dachaadhaan dabalaa fi gatii isaa mi'aawadha jechuudha. Kanaafiyyuu meeshaan akka ani bitadhee itti fayyadamu jedhu kana namoonni fedhii qabdanii fi yaada isaa qabdanis bitachuu akka dandeessan asumaan isiniif dabarsuu barbaada jechuudha viidiyoo kana keessatti. Kanaafiyyuu viidiyoo kana haga xumuraatitti akka hordoftan kabajaa fi jaalalaan affeerramtanii jirtu. Egaa namni kamiyyuu biyya ofiitiin biyya ofiitii gaafa ba'u kaayyoo qabaa karoora qabaa wayiif biyyaa ba'a jechuudha. Biyyaa bahee waan yaadee fi waan hawween parsantii 100 keessaa 100 milkaa'aa ta'ee waan hawwee fi yaade hunda argachuu baatus biyya ofiititti deebi'uunsaa hin oolu jechuudha. Dhumni isaa biyyuma isaati. Biyyi gammachuunis gaddis jireenyis wanti hundumtuu biyyuma ofii dachee abbaa ofiitiin tola waan ta'eef iyyuu jireenyi mijatee fi isa hawwee fi yaade karoorri isaa galma ga'uu fi baatus milkaa'uu baatus namni biyya hambaa kamiyyuu keessa jiru dhuma irratti biyya isaatitti galuun wantuma jirudha. Biyya isaatitti galuu hin hafu jechuudha. Walumaa galatti kan isiniif dhaamu barbaadu yeroo ammaan kanatti ani gara biyya kootii galuudhaaf qophiirra waan jiruuf egaan meeshaa kana bitadheetiin jiraani akka kootitti isinis akka jaalattanii fi akka bitattanii itti fayyadamtan abdiin qaba. Maaliif meeshaan kun nama kamiiniyyuu biratti isa yookaan ishee nama muraasa biratti barbaachisaadha yookaan fudhatamaadha kan jedhamu osoo hin taane meeshaa baay'ee barbaachisaa fi yeroo kamiyyuu namni kamiyyuu itti fayyadamuu danda'udha jechuudha. Gatii baay'ee salphaa ta'e kanaan biyya alaa keessaa bitannee yeroo gara biyya keenyaa gallu fudhannee gara biyyaa galuutii wanta dandeenyudha jechuudha. Inni guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kanaafiyyuu warreen gara biyya keessanii galuudhaaf qophiirra jirtanuus nagaan gara biyya keessanii akka galtan isiniif hawwa. Jireenyi biyya ormaa keessatti yeroo jiraannu yeroo itti dabarfachuu fi waa tokko akkuma beekamu yeroo biyyaa baanu akkuma dubbadhe namni tokko gaafa biyya isaatii bahu waa yaadee bahee waa barbaachuuf bahee dhuma irratti garuu gara biyya isaa galuun wantuma jirudha. Wanta nafneedha waan ta'eef iyyuu warreen gara biyya keessanii biyya hambaa kamirraa gara biyya keessanii galuudhaaf qophiirra jirtan
nageenyi isin faana haa deemu karaa gaarii isiniif haa ta'uu nagaan biyya keessanitti galaa isiniin jedha anillee gara biyya kootii galuudhaaf egaan qophii irra jira meeshaan amma bitadhee gara fudhadhee gara biyya kootii galuuf jedhu kanas kana isinitti agarsiisu ta'a. Namoonni baay'een immoo akka jaallattanii fi akka isinitti tolus abdiin qaba. Isinis yeroo gara biyyaa keessanii galuudhaaf karoora qabaattan yookaan gara biyya keessanii galuudhaaf qophiirra kan jirtan yoggaa ta'e meeshaa kana bitattanii akka galtan kabajaa fi jaalalaan isin affeereen jira akka dhuunfaa kootiitti jechuudha. Yoo isinitti toledha jechuudha. Ani waan natti tolee fi waan baay'ee natti mijateef isiniif qoodee jechuudha. Isinis immoo yoo isinitti tolee yoo isin jedhee bitattanii fudhattanii gara biyya keessanii galtanii itti fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha walumaan galatti. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa kana ergaa kana isiniif dabarsuu dhufee kabajamoo fi hordoftoota daawwattoota kun amma gamanumaan meeshaan biiftuun bitte kuni maali kan jedhu kan walumaan ilaallu ta'a jechuudha. Meeshaa kana immoo akka jaalattan abdiin qabaa yoo jaalattan immoo isiniyyuu natti himu jechuudha. Kanaafiyyuu meeshaan biyya kanaa bitadhee gara biyyaa galuuf qophiirra jiru kuni maali jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Egaan bakka jirtanitti nagaa fi fayyaan jaalalli gammachuun isin faana haa jiraatu isin waliin haa ta'u isiniin jechuun jaalladhaa kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota kun warreen ammoo maatii naaf taatan na waliin jirtan galanni keessan ammas dachaadha galanni keessan guddaadha kuwwanis kootaa maatii waliif haa taanu waliin guddannu waan beeknu fi hubanne tokko walirraa yaa barannu walirraa yaa hubannu isiniin jechuun jaalladhaa. Egaan kabajamoo fi jaallatamoo hordoftoota koo ammaan tanatti meeshaan kun maali kan jedhu walumaan ilaallaa qophiin guyyaa har'aa qabaddes gara dhumaatitti deemuudhaaf jira jechuudha. Kanaafiyyuu amma meeshaan biiftuun bitte kun maali kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Yaa'u akkuma beekamu kun yeroo gabaa deeman mi'a itti bitatan beektu miti kan zambiilii jedhamu biyya keenyatti. Anis akkasumatti asitti meeshaa biyya kana gabaa deemee asitti bitee dhufee jechuudha. Amma gamanumaan kan waliin ilaallu ta'a. Meeshaan ani bite kun biyya keenyatti gatiisaa baay'ee ol ka'aa yookaan immoo baay'ee guddii ta'ee biyya kana keessatti immoo meeshaa bareedaa fi qulqulluu ta'e kana gatii baay'ee salphaa ta'e kanaan argachuu kootiif ani baay'ee tokko natti tole. Isinis bakka jirtanitti akka bitattanii yeroo gara biyyaatti galtan fudhattanii galtan abdii guddaan qaba. Akka jaalattanis immoo abdiin qaba jechuudha. Meeshaan ani bite kana gatiisaa baay'ee salphaadha. Meeshaa qulqulluudha. Gatiisaa baay'ee xiqqaadha. Biyya keenyatti immoo akkuma beekamu gatiisaa baay'ee ol ka'aadha jechuudha. Baay'ee guddiidha meeshaan kun. Innis maalidha yoo jettanii amma walumaan kan ilaalu ta'a jechuudha. Meeshaan ani bite kun maalinni kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Amma tokkoffaa irratti isa kanadha jechuudha. Kun ni jira. Kun ni jira. Kun ni jira jechuudha.